Hiik. Kallacha qabsoo uummata Oromooti. Abaa'oo. Falataa mukaan soofani. Falataa binda roomani. Falataa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota hordoftoota kiyya akkam nagaa keessanii jirtu? Alhamdulillah an nagaa kooti. Arraan tana aappii baay'ee takka namatti tolu isanii qabadhee dhiyaadhe. Aappichi kunoo maali jechuun hin oolamu warroottan yuutuubii dalaguudhaaf yaada qabdan akkasumatti warroottan viidiyoo adda addaa gadhiisuudhaaf yaada qabdan aappii kana akka itti fayyadamtan abdii guddaa irraa qaba. Aappiin kuni maal fayyada yoo ta'an background waan adda addaa ibdura kaa'uudhaan akkasumatti viidiyoo waraabuudhaan aappii silaa kaameeraa niiraa guddaadhaan bitamu jawwaala keenya irratti fayyadamu jechuudha. Warroottan jawwaala keenya irratti aappii kana fayyadamuu barbaannetan kunoo maqaan isaa kanii amma isaniif asitti barraa'ee jiru kana maqaan isaa PROCA kan jedhee deemaa jiru kana maqaa isaa tartiibaan eeggachuudhaan Play Store irratti barreeffattanii akka buufattan abdii guddaa qaba. Halluu adda addaa isiniif qayyaraa jira. Kunoo halluun inni qayyaru halluu feetetti qayyaratta, background feetirra kaawwatta, akkasumatti viidiyoo waraabuu yoo barbaadde kan YouTube yoo barbaadde kan Facebook yoo barbaadde akka feetanitti jechaadha waraabuu dandeessanii. Aappii kana baay'ee takka das namatti jaa. Aappiin kuni jawwaala keessanillee hin dadhabsiisu. Jawwaala keessan baay'ee takka isaniif irratti salphaadha. Kaameeraan kun isa kana kaameeraa kana akka buufattan abdii guddaa sanirraa qaba. Maqaa isaa isanii barreesseen jira. Fuula viidiyoo kana irratti isanii barreesseera. PROCAMX kan jedhu kana yookaan akka afaan Oromootti PROCAMX kan jedhu kana jechaadha. Kana buufattanii akka itti fayyadamtan abdii guddaan qaba. Ani Maammee Koomedii Orootuudha. Maammee Koomedii Orootuu subscribe gochuu hin dagatinaa. Maatii keenya ta'a.